waaqayyotu erge malee inni waaqayyoo miti. Eessaa erge? Dhaggeeffadhu sitti immoo yoo barbaadde Wangeela Maatewos keessa dubbifadhu. Gabri'eel waaqayyo abbaa biraa ergamee gara Maariyaamitti gad dhufee maal jee Maariyaamidhaan ani waaqayyotu na erge. Bakki Yesuus dhagaa miti kaa. Kun no dhagaa jechaa olee kute kaa dhagaa mana nu guutee kute manaan jaarrannaa jira maal godha. Nagalchaa jedhee baay'een barreessaa ture bare ni naasawa jedhee ayyamu sin gaafachaa ture. Gurbaa san ol deebisamee warri beektan mucaa sun dasna jee iyyuwan. Wal jinaasoo fedheen ture beektee bakka inni dogoggore itti muufin ture garuu isin isaa naaf hin laanneef hin use. Ol seensaanii kaa warri aangoo qabdan. Nooteera. Maqaan isaa eenyuun deebisa? Irku. Isin himaa xila'ummaa maal jedhasa? Irguu maarree moja. Yaani yoo dogongoruu baadhe. Namni tokko jalaa bu'aa eeggatee jira. Namni tokko jalaa bu'aa qoo inaa jalaa bu'ee ol deebisa. Hold on. No. Taa'e suuta laalleen. Taa'e naa jalaa gabbu'a. Ustaas Hamdii ganna buusi. Bu'anii jiranii ta'a. Maaliin si gabbuusaa mee? Anaa si ol horsiisee an si gabbuusa. Kunoo deebi'ee. Hayyoo jinaa se'ee boo. Irbu. Deebi'ee? Irbu. Deebi. Dhaabbata. Akkam nagaara. Kanati nagajee turte maal ture? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله Yojjin haasoo fiitikoo mee Yesuus dhagaara jettemi? أعوذ بكلمات الله Ishi lakkoofsa meeqa boqonnaa meeqa irraa akka هذا jedhame? فيديو نعلى تسجل Waan tokko namaa فنابل wajjin dubbachuu keen dura, waan tokko namaa wajjin haasa'uu keen dura, bakka isaa eessa akka ta'e boqonnaa isaa lakkoofsa isaa kana kennitee fi namaa wajjin haasa'uun dirqamaa itti fakkaata. Yaa. Kanaafuu Yesuus dhagaadha jechuun qabdu. Yesuus waaqaa jechuun qabdu. Amma Yesuus waaqayyoo miti. Ani kiristaana mana fudhadhu. Inni waaqayyoo miti. Inni waaqayyotu erge malee inni waaqayyoo miti. Eessaa erge? Dhaggeeffadhu sitti immoo yoo barbaadde Wangeela Maatewos keessa dubbifadhu. Gabri'eel waaqayyo abbaa biraa ergamee gara Maariyaamitti gad dhufee maal jee Maariyaamidhaan ani waaqayyotu na ergee dheeni. Innis hafuura qulqulluu gara keetti ergee ilma ni deessaa maqaa isaas Yesuus jettee ni moggaastaa jedhe. Ergaa fidee dhufe bar Gabri'eel. Ergaa fidee dhufe itti kenne bar. خليفة مارينا غارسيسين تيك توك ندبا ايش Kanaafuu بدا ergaa itti kennee booda ergamaadha inni ergaa dhufee itti kenne malee inni waaqayyoodhaan jenne. Maaliif osoo inni bakka waaqayyoon ta'ee san dura bara Daawit, bara Musee, bara Solomoon sana waaqayyoo eenyuun ture yoggaas waaqayyoo eeganii dhalate. Dhagaafattaa? Eenyu akkasittiin jira barsi wajjin haasaa jiraame. Mee irra deebi'ee? Inni dhagaa miti waaqayyoos miti jedha. Fakkaatti dhagaadha Yesuus hin jiru jedhe malee dhagaa sadafaa isaa ittiin fooqeen ijaaramu jenne. Fakkaatti dhagaalee gochuun hin danda'u nama. Fakkaatti dhagaa hin Namadha danda'u. Yesuus. Ikkoo Yesuus wanti nama fakkeesse maal sitti fakkaate beektaa? Yesuus biyya lafaarra yeroo dhufee nama guutuudha waaqa guutuudha wanti isa jechisiisu akka namaatti gad of deebisee waan nyaatee waan dhugee fi nutti gad of deebisee nama foonii ta'e garuu aangoo waaqummaa guutuu qaba nama guutuu waaqa guutuudha Yesuus yeroo sanatti maaf sitti fakkaate? Waaqayyo ni argama jaan agarteeti. Yeroo lafarra ture yeroo waggaa 40 lafarra ture hin argama Waaqayyo moo? Yesuus. Yesuus bar Yesuus waaqayyo tokkoo miti. وقام ميقا توريجين وقام ميقا لفرا توريجين Waggaa meeqa ture jiin akkas. Waggaa 40. Dogoggorteerta waggaa 40 turre. Waggaa 40 turre. Amma dhaggeeffadhu amma Lafarra waggaa 40 tureedha. ati peentee dhaame?
አንሞ ኦርቶዶክሲዳ ኢታየን መላህ እግዚአብሔር ዛው ወደሙ ለይፈሪው ጣይም ወተዓምሩ የሚለው ግኢዚ ላለ ሲፊና ማወፈት ያ ايش فيدي ገሩ በከተነቲ ኢየሱስ ዋቃምቲ واقمتي ዋቃምቲ تيجي تلم inni ergamaa waaqayyotu erge biyya Israa'el keessatti ايش تارك inni afurul kulluudhaan gara Gabriel fuudhee ايه ergaa waaqa abbaa biraa fuudhee gara Maariyaamitti dhufee dubbate ati ilma ni deessaa maqaa isaas Yesuus jettee ni moggaaftaa ما رجع ergaa fide malee inni waaqayyo hin dhalatusi hin dhalchusi hin dhalus wanti ni dhufe wanta wangeelarra jiru alatti immoo ammas wanta ka dubbachuu hin fedhu jee Igala wanta macaafa kusiira ala jiru tokko hin dubbatin waan inni gad dhufe nama ta'eefi waaqa miti jechuun dandeessu inni koo cubbuu keenyaaf jedhee gad of deebisee biyya lafaa dhufe malee igala waaquma gad of deebisee anaafsiif jedhee dhufe malee bakka mana barumsaatti barattee fi kan itti baradhe adda adda fakkaata dhiisi malee waaqayyo gad deebisee hin dhufnesi waaqayyo sin agarreesi hin argamus waaqayyo ati nagarree waaqayyo hin argamu waaqayyo koo ammayyuu nu wajjiniin jira ammayyuu nu bira jira waaqayyo bar ni jira bar jiraachuun hin beeka rabbiin ni jira ergamaa isaatiin nu eegaa jira bar garuu inni hin argamu hafuura kamitti argita namni isa arguu danda'u hin jiru Musee qofatu gaara gubbaa bahee na arguu dandeessaa jedhee bar si arguun fedha jennaan na arguu hin dandeenye mee tulluu sana ilaal jennaan tulluu sun baqeen dhumnee boo guddaadha kanaaf jedhama bar waaqa guddaadha kanaaf namni argachuu danda'u igala namni arguu hin danda'u kanaaf waaqayyo guddaadha waan ta'eef nama foonii miti qabamuu hin dandeenyu duba Yesuus akkamitti gabbu isa nyaatee dhugee waaqayyo argamuu hin danda'u wanti ta'e beektaa agartee jiraachuu dandeessu tuqxee keessa keetti si fayyisa malee keessa keetti si fayyisa arguu ni barbaaddaa waaqayyo gisee duute guyyaadhuma firdii keetii ni agarta ka maal jedhe ta biraan dhagaa duba waaqayyoon in argamachaa arta barate in argamuu sin jedhee bar waaqayyo hin argamu in argamu waaqayyo akkamitti amantareeti hai Toomaas akkamitti amane Toomaas hin mul'atu waaqayyo koo sitti hima macaafa hojii ergamootaa boqonnaa sagaltii dubbisu dubbisime boqonnaa sagaltii dubbisa akkamitti amanta siin jaasa hin deebistuufi jalqabumattuu amantii jechuun waan ijaan arginetti amanuudha bar na dhagi saa'ol waan hin argamne akka waan argiteetti doorsisu na dhageertaay saa'ol amma illee bartoota gooftaa doorsisuudhaaf ajjeesuudhaaf banaa gara hangafa lubootaa dhaqeedha warra daandii wangeelaa irraa adeeman yoo argee dhiirotas ta'u dubartootas ta'u dhidhee gara Yerusaalemitti fiduudhaa fi barbaade kanaafis ajaja manneen sagadaa Damaasqootti akka isa caafuu fi hangafa lubootaa gaafate utuu adeemuu si Damaasqootti dhiyaate kunoo dingata ifni waaqa irraa naannoo isaatti balaqqeesse lafa dha'ee sagalee saa'ol maaliif na yatta jedhu dhaga'ee inni immoo eenyu ati yaa gooftaa jedhee sagalichi gooftaa ta'uu akkamii beekee yaa gooftaa jaa ana Yesuus kan ati argattu garuu ka'ii gara mandarattiitti lixii waan gochuun siif ta'u sittan himaa jedhee ana Yesuus nama Naazireet jedhi boo ana Yesuus nama Naazireet inni argachaa jirtu deemiti akkasi ana Yesuus jettee gubbaa dabartee ana Yesuus isaati areettu hin jiru ana Yesuus nama Naazireet jaa inni jedha rakkoon qabaate different jechuun waan inni irra ceesitti fakkaate inni ani sa'aatii gabaabsuuf irra sii jee malee irra darbe malee Kaileeba bakka san qofatti ana nama bakka jiru qofatti isaan gabaabbachuu qabdi.
Oofe. Eessatti argate Yesuusin? Qilleensa dubbate malee zaasana qilleensa gubbaan dhufee dubbate malee inni akkas hin jenne. Ana argachaa hartaa dheeni mana. Kan wanta argatamu tokko qilleensa argatama. Os kijiba dhis. Qilleensa keessaa Eessatti argate? Qilleensa argatama Yesuus. Sillachuutu obsaa bakka sanitti dogongortanii jirtan. As laala. Okay. Boqonnaa ja'a kudha ja'a qaba sillachuutiifuu isiniif tola. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa in jiraata. Namni takkaa isa hin argine. Namni takkaa isa hin argine. Isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinnii fi aangoon bara baraa haa ta'u. Ameen. Qaabinaaf. Tole qaabi akkanumatti. Ishee bada mucaa keenna takka. Okay. Akkana jedha. Dheekkamsi Waaqayyo malee jiraachuu fi jal'ina namoota hunduma irratti Waaqa irraa in mul'ata. Isaanoo jal'ina isaaniitiin dhugaa gad in dhukkaamsu. Eenyu baana? Warra maqumti kiristaana jedhamuuf laatameef warra Yesuus jaalanna jedhan sobaan Waaqa jedhaniin. Isaanoo jal'ina isaaniitiin dhugaa gad in dhukkaamsu. Jallina keessaniin dhugaa dhukkaamstan. Waa'ee Waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniifis hubatamaadha. Kanaas Waaqayyoo ofii isaa isaanitti hubachiiseera. Bifni isaa ijaan hin argamne. Yaa mushlaqaa. Bifni isaa ijaan hin argamne. Sigalee bifni isaa ijaan hin argamne. Irra si deebi'ee. Garuu humni isaa inni bara baraan waaqummaan isaas biyyi lafaa erga uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbeeffatamee yaadatti argamuu in danda'a. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وان إني أمت الذين يتفكرون في خلق السماوات خلق سميدا وما دتشي غارخنا إنيوم من خلق الأشجار الله، من خلق الجبال الله، من خلق السماوات الله، من خلق الأرض الله، من خلق الإنسان الله، لا إله إلا الله. تمام. واني أمي إرت لال قلبي فتمي يا دتي أرجمو إن دندا كنافس وان اتكابة هنكابن waan sababa godhatanillee takkallee sababa hin qaban. Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina hin laanneef wamaa qadarullaha haqqa qadrihi. Sirriitti dhaggeeffadhu. Waaqayyoon osuma beekanii Waaqayyoon ni beekan garuu akka Waaqayyootti ulfina isaaf malu hin laanneef وما قدر الله قدري ربه قدر إسان كن حق قدره جبين سلا ربي سبحانه وتعالى قبو إسان ربي فلفل إسان ملي نمني وان كان نيف. طيب غلطاس إسافين غلچيني غارو ياد إسانيتين وان وائهم بافني من أمنت دوكا بوان سمون إساني إني دودانيس dhaggeeffadhu. Sammuun isaanii inni duudaanis in dukkaneeffame. Ogeessota otuma ofiin jedhanii gowwooman. Ulfina Waaqayyoo kam yaa mucaa? Waaqayyoo isa hin duune.
bifa nama du'uutti illee kan qabne, bifa simbirrootaatti kan fakkeeffamne, bifa bineensa miila afuriittis kan fakkeeffamne, bifa warra lafarra munyuuqanetti diddiriiran jijjiiran jechuu, bifa warra lafa munyuuqan irratti jijjiiran maal ol waaqayyoo isa hin duune bifa nama du'uutti, bifa simbirrootti, bifa bineensa miila afuriitti, bifa warra lafarra munyuuqanitti diddiriiran jijjiiran jechuudha ibsa. Asirratti gaafunno eega bifa waaqayyoo akkas godhan amma waliin ilaala. Kanaafis waaqayyoon kajeellaa garaa isaaniitiin xuraa'ummatti walii isaanii gidduudhatti obsi. Maayikii qabadhu. Kanaafis waaqayyoon garaa isaaniitiin xuraa'ummatti walii isaanii gidduudhattis dhagna isaanii salphisutti diriirsee jaboo dabarsee isaan kenne jira. Salphinatti dabarsee isaan kenne. Wallahi salphattoota. Amma gama carrashaa dubbiin. Isaan dhugaa waa'ee waaqayyoo, dubbii waaqayyoo, dhugaa rabbii tokkichaa sobatti jijjiiraniiru. Isaan dhugaa waa'ee waaqayyoo, dhugaa waa'ee dubbii rabbii sobatti jijjiiran. Dhugaa jecha rabbii, dhugaa dubbii kalaama rabbii ka dhugaadhaa sobatti jijjiiraniiru. Waaqayyoon isa hunduma uume dhiisanii uumamaadhaaf sagadanii hojjetaniif. Waaqayyoon garuu bara baraan galateeffamaadha. Ameen. Allahu akbar. Allahu akbar. Namni boqonnaa isaanutti maa jira jira warri jalaa barreeffachuu wanni san hedduu namatti tola baay'ee wayii teeksisan kan please. Sigalee okay. Tanaaf jecha bakki tuni laal. Inuu san qofaami ni arrabsa. San qofaamiti ni arrabsa. As laali. Sababii kanaaf waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kana kenne. Dubartoonni hoo, dubartoonni isaaniis karaa ittiin fedha fooniitiif dhiiraa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kenneef dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennaminitti jijjiirratan. Gay. The lesbian club. Hallelujah. What the meaning of the lesbian club? Jar. Warra duubaasan isan bira qote hayyee. Kaas luuxi jechuu. Sigalee. Amma yuukkoo warra maqaa isaa barreessan dhaabbadhu daqiiqaa takka dhiiraan si himuu deema ammaasii. Sigalee. Warri dhiiraas akkasuma karaa ittiin fedha fooniitiif dubartoota wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii isaaniitiin gubataniiru. Warri dhiiraas walii isaanii gadhoomsaniiru. Dhiiraa fi dhiiratu waliin rafee wal godhoomse. Warri dhiiraas laal, warri dhiiraas walii isaanii dhiiraa fi dhiirti laal. Walii isaanii gadhoomsaniiru. Jechuun dhiiraa fi dhiira Ameerikattuu wal fuuti. Qalabatii ol kaatanii kiristaan. Exactly. Okay, gadhoomsanii beekaa karaa irraa jal'isuu isaaniitiif adaba dhagna isaanii akka ta'utti fudhataniiru. Isa waaqayyoon beekuu dubbiin qaceelatti waan hin lakkaa'aminiif dubbii waaqayyoo qaceelatti waan hin lakkaa'aminiif jechuun dubbii sirriidha jaanii waan hin lakkaa'iniif dubbii rabbii tana waaqayyo immoo yaada jal'aadhaa fi waan namni hin hojjenne hojjechutti dabarsee isaan kenne isaan jal'ina hammana sassataa
gadhummaa hundumaan hi guutamanii turan kanaanis guutamanii in hinaaf in ajjeesu namaan in lolu laaltanaa gadheetu namaan lola warri kiristaane paastaroonni asirraa nu lolu hundi warra gadhaa'e jechuun dhiiraa fi dhiira wajjin raftee wal gadheessitee wal balleessite nama in ajjeesu in hinaaf in ajjeesu nama in lolu in gowwoomsuu ja warra nama gowwoomsu warra kaaniif isa gadhee in hawwu dhoksaa namaa in mul'isu iccitii namas dirree baasan in hamatu waaqayyoon in jibbu waaqayyumaa ni jibban Yesus malee waaqayyo abbaa maal nu godhe nuuf fannifame nuuf du'e minaamin waaqayyoon in jibbu humnaan nama irratti in ka'u lal in afuufamu in afuufamu of in jeju hamaa lafaa fuudhanii in bixxillu warra isaaniif hin abboomaman haadha abbaafis hin abboomaman qalbiillee hin qaban jaabar qalbii hin qaban waan dubbatan hin eegan jaalala of keessaa hin qaban ho'aas gara laafina hin qaban jechuu akka abboomii waaqayyootti warra kan akkasii godhaniif duuni akka isaaniif ta'uu in beeku haa ta'uu iyyuu malee ofii isaaniitti kan akkasii hin godhu kana gochuu isaanii duwwaas utuu hin ta'in warra kana godhaniis ba'eessa gootan in jedhu sirri dalaydan ja'aniiti namallee. Ustaadam di leewwata boqonnaa meeqa irra jirsa wanni kun? Kakuwaaree akkam leewwataa miti. Waan kana macaafuma irraa dubbisu jirta? Kakuwaaree sanuu. Macaafuma irraa moo? Tiksiisaanuu kan bannaat. Kuni marfeedha bara. Fidi wallah. No wallahi tiksi jechaa jirin as jalaa tiksi jechaa jira wallahi. Tiksi nu kan wallahi azim seef godha haa inumaatu san nagar